ayyaana irraa kuma keessa deddeebinee dubbataa jirru guyyaa ayyaana Phenxeqosteeti. Guyyaan kun ayyaanicha yaadachuudhaan ayyaaneffanna miti. Akkuma obboleessi keenya hiikaan nuun jedhee yaadachuudhaan ayyaaneffanna miti. Hafuura sanaan guutamuudhaan ayyaaneffanna malee. Warri guutamtanii jirtan immoo ayyaanni sun isin keessatti haara'uudhaan ayyaanni biraa akka inni isin irratti dabalamuuf Waaqayyoof of kennuudhaanitu ayyaanessina malee yaadachuudhaan ayyaanessina miti. Sagalee Waaqayyoo hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 kaafnee walii wajjin ilaalla. Waaqayyo har'a nu gidduutti waa godha. Ameen. Lakkoofsa 3 kaaseen dubbisa. Yesuus du'a isaa booddee jiraata akka ta'e deddeebi'ee karaa hin mamsiifneen isaanitti of mul'ise. Guyyaa 40 akka isa argan godhe. Waa'ee mootummaa Waaqayyoos isaanitti dubbate. Isaanii wajjin utuu jiruus abdii abbaan koo isiniif kenne isaan isinitti hime sana eeggadhaa malee Yerusaalemiin bayinaa jedhee isaan abboome. Ittis dabalee Yohannis bishaaniin cuuphe. Isin garuu guyyaa baay'ee utuu hin turin Hafuura Qulqulluudhaan hin cuuphamtu jedhe. Yeroo walitti qabamanitti ergamoonni yaa Gooftaa si'a kana Israa'eliif mootummaa deebiftaare jedhanii gaafatan. Inni immoo yeroo yookiis bara abbaan koo gooftummaa isaatiin dhaabe beekuun isiniif hin kennamne. Isin garuu Hafuurri Qulqulluun yommuu isinirra bu'u humnan godhattu. Yerusaalemitti, Yihudaa hundumaatti, Samaariyaatti, hamma handaara lafaatti dhuga baatuu koo hin taatu isaaniin jedhe. Dubbii kana dubbatees utuu isaan ilaalanii gara Waaqaatti ol fudhatame. Duumessis isa simate. Ija isaanii duraas hin dhokse. Waldaan Waaqayyoo mee guddisaatii. Ameen. Gaara ejersaa irratti ol ba'eetu du'aa ka'uu isaa booddee guyyaa 40ffaa isaatti haasaa isa dhumaa bartootaa wajjin qabaatee utuu iji isaanii ilaaluutu Gooftaan duumessaan gara Waaqaatti ol butame yookaan immoo ol ba'e. Utuma isaan ilaalaa jiranii mul'ata miti ijuma fooniitiin utuu isaan ilaalaa jiranii haasaa erga wajjin haasa'anii booddee innis isa dhumaa waan qabu isaanitti hime. Isaanis gaaffii isa dhumaa gaaffii waggaa 3 walakkaa eeganii utuu hin deebi'in hafe. Gaaffii isaaniif barbaachisaa ta'e, gaaffii isaaniif dhibaa ta'e, gaaffii saba, gaaffii biyya, gaaffii bara sanaa, gaaffii jabana sanaa, gaaffii dhaloota isaanii, gaaffii dhaloota gaafatanii Gooftaa. Utuu kanan deebisin ol baataa ammati waan jedhan. Utuu kanan deebisin deemta. Utuu waa'ee kana nutti himin deemta. Gurra qeensinee waggaa 3 walakkaa guutuu dhaggeeffanne waa'ee kanaatiif. Hin goota jennee eegaa turre. Yoom ta'aa kun jennee har'aa laata borii laatatuu jennuutu waggoonni walakkaa deemuuf jetta amma sadarkaa isheenumaarra jirta. Maayetta waa'ee mootummaa Israa'el. Gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Gaaffii isaanii gaafatanii utuu isaan ilaalanii isaanuma gidduudhaatu ol ka'aa deemeetu ol sindhaan duumessi isa simeetu fuudheetu ija isaa duraa isaan dhokse. Hojii isaa fixee ol ba'e Yesuus. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waan dinquutu anaani
interview nama godhu ta'een beeku waaqa irratti malee tun interview qoniiru ta'eeti hojii kee raawwattee waldaa eenyutti laattee dhufte waan itti dhamaate waan itti dadhabde waan lubbuutti laatte waan amma kana gatii si baasifre eenyutti laatte jedhee kan gaafatu ergamoota keessaa yoo jiraate Phexros ittiin kennee dhufe. Phexros namicha guyyaa 40 dura isa gane. O'aadhaan saganuunsa o'a. Nama keessaa hunbadu maariisa. Inni galee. Namicha ji'a tokko dura isin gane. Attamitti amantanii waatti laattu. Isayyuu waan guddaa hamma naga'u. Waan lubbuutti baaftan waan doolaara 100 bitayyuu namni namatti aareetti hin kennu. Amanee wajjin karaan deemu. Mee kana naa qabii booddee sun qabuudhaan eewutti hin kennu. Eewutti laattee naa Phexrositti hin kennu. Isumayyuu immoo Phexrosin ijoo hangafa ergamootaa godhe. Godhan otoo na ta'e. Hangafa ergamootaa. Maaliif yoo jettanii tokkoffaa hin ariifata. Hin ariifata. Ilaala warruma kaanuu wayyaa ture. Amala isaanii yoo laaltanii namni akka Yohaannis hin jiru bartoota keessa. Nama baay'ee gaarii, nama qabbanaa, nama hubataadha Yohaannis. Isatti illee kan otoo na ta'e. Namicha kanatti fuudhee kenne. Isumayyuu immoo geggeessaadha. Geggeessaa yoo taatan xalaan barreessitanii atleast. Xalaa yoo dhufe immoo dubbiftanii namichi xalaas hin barreessu. Abalu kottu na barreessime yoo xalaan dhufes kottu dubbisime maal jedhaa yoo xinnaate Leewwiin achi keessa jira. Namichi barumsa warra Roomaa baree hojjetaa warra Roomaa kan ta'e namichi Leewwii jedhamu tokko isaan keessa jira yoo xinnaate. Namichi abbaa qorichaa Luqaas fa'aa keessa jira yoo jiraate dookteriin tokko isaan keessa jira. Phexrositti kennee dhufe maal attamitti niitu gaafatanii Hafuura Qulqulluu irratti gabbuusa. Hallelujah. Amen. Attamitti jennaan guyyaa muraasa booddee guyyaa kudha booddeedha. Guyyaa muraasa booddee hafuura irratti gadi buusaa. Yeroo hafuura irratti gadi buusu Phexros namichi dubartii tokko isayyuu hojjettuu duratti namichi nagane suni bootota durayyuu dhaabateetu dubbii koo dubbataan. Hallelujah. Shaazora bankala diameso. Mootota durayyuu dhaabatan. Beektota durayyuu dhaabatan. Ogeessota durayyuu dhaabatan. Wanti Phexrosin danda'ee qabuu danda'u hin jiru. Beekumsa kanarraa jiraatan. Ogummaa kanarraa jiraatan. Mootota kanarraa jiraatan. Gurguddoota kanarraa jiraatan. Maal attamitti jennaan hafuura irratti gadi buusaa jedhe. Hallelujah. Hafuura irratti gadi buusaa jedhe gooftaan. Hafuura irratti gadi buusa. Maal kaffaalee faafuwatta. Maal attamitti tafaafafuwatta. Maal attamitti faantaa faafuwatta. Akeene gooftaan hafuura koon irratti gadi buusaa jedhe. Hallelujah. Maal attamitti warra xixinnoo kana warra wallaalota kana namicha amala hin qabne kana namicha ariifataa kana ishee ariifattuu kana har'a qabdee boorsada kan gadhiiftu kana attamitti biltannaan hafuura irratti gadi buusaa jedhe. Nan geeddaraan jedhe. Hallelujah. Nan geeddaraan jedhe. Amala akkasiitiin ittiin fufan jedhe. Iyyannaan nan jijjiiraadhe. Ariitiin sun hin hafaadhe. Amalli gara gaggalu kun hin hafaadhe. Jireenyi dhaabbataa hin qabne kun hin hafaadhe. Sodaan kun hin hafaadhe. Wallaalummaan kun hin hafaadhe. Isa isaan barreessanuu ogeessi danda'anii hin dubbisan jedhe. Hallelujah. Hafuura irratti gadi buusaa. Akka jedhe ta'a gooftaadhaan ergamootaan yoo interview goonii nuti achitti dhaabatanii balbala duratti. Asitti yoon isin deebise ol bahee ragaan mootummaa Israa'el yoon deebiftaa jennaan itti isin hin gashu isa kana keessaa isa Waaqayyo jedhe aangoo isaatiin kaa'e baroota beekuun isin hin kennamne. Namooti kennameef jiru waldaa keessaa namooti wanti akkasii kennamuuf jiru waldaa keessa
isaan dibamanii nuuf akaane. Ameen. Isinitti garuu jedhe warra 12 isinitti garuu jedhe mootummaa Israa'eliin yoom deebiftaannaan isinin galchu isa kana keessaa jedhe maal jennaan isinirra hafuura qulqulluutu isinirra bu'aa jedhe. Yeroo sanaa humna argattu jedhe. Humna argattu jedhe. Erga humna argattanii booddee Yerusaalemitti dhugaa baatu jedhe. Yerusaalem keessa beektota macaafaatu jira. Fariisota warra jedhamantu jira. Fariisota warra jedhaman. Warra seeraatu jira. Warra seeraatu. Achitti jalqabdu iddoo rakkisaadha jedhamettitu jalqabdu jedhe. Yerusaalemii sila hojiin raajii ajjeesuudha jedhe Gooftaa Yesuus. Kanaafuu na ajjeeftu jedhe. Hojiin keessa maal ta'e raajii ajjeesuudha jedhe Yerusaalem. Yerusaalem sila akkasumatti kaayyoo ishee geeddaramee raajii ajjeestuu taate kanaafuu achitti jalqabdu jedhe. Iddoon kuni nama ajjeefti achi beektota guutuudha achi ogeessota guutuudha chaalenjii nu godhu isaanii hin dandeenyu isaanii jettanii bira dabartanii achittuu jalqabdu jedhe. Muuxannoo lafa isinitti argattan iyyuu jedhe. Silaa achitti illee muuxannoo argatanis deebii wayyaa iddoo dhumti isinitti hojii shaakaltan jedhe. Isinii galeeraa laftumti isinitti lallaba shaakaltan iyyuu isaan irratti jedhe. Haalelooyaa. Warra wallaalota walitti coortanii miti beeksota irratti duraan dursee. Oh, hallelujah. Achii kaanee guddanna jenne inni tokko inni garuu asirraa jalqabdu jedhe. Yerusaalem irraa jalqabdu jedhe. Attamitti jennaan hafuuratu isin irratti gadi bu'aani. Seenaa keessan sirriitti beeku jedhe. Eenyummaa keessan beeku jedhe. Abaluu godhe kan jennetti gala gaggalchanii isin beeku jedhe. Wajjin guddattan jedhe. Amala keessan beeku jedhe. Jireenya keessan beeku jedhe. Garuu amma akka ergamoota waaqaatti yeroo jijjiiramtanii kun isaan biraa miti jedhu jedhe. Achitti jalqabdu jedhe. Samaariyaa mudhattu jedhe. Samaariyaa salagattan sana laguu dhiiftaniitu cabsitanii Samaariyaa keessa galtu jedhe. Achii baataniitu jedhe biyya lafaa waliin geessu jedhe. Attamitti akka goonannaan hafuuratu isin irratti gadi bu'aa. Ergasii humna godhattu jedhe. Nurratti gadi bu'aa. Ameen. Oh, hallelujah. Humna irratti dubbadhaadha waa'ee humna. Gooftaan Yesuus Kiristoos Luqaas boqonnaa 3:21-22 irratti yeroo dhaqee cuuphame hafuura qulqulluutu dhufee irra bu'e. Hafuuraan guutame Yesuus. Sababiin isaa waaqas namas waan ta'eef akka namummaa isaatti hafuuraan guutamuutu irra ture. Tun guutamin waa godhuu hin danda'u ture. Guutamuun dirqama firoota koo warra hojii Waaqaa hojjechuu barbaadan. Kanaaf maal godhee hafuuraan guutame. Humna argate. Luqaas boqonnaa 4:1 irratti hafuurri qulqulluun geggeesseetu gara lafa onaatti isa geesse. Hafuuraan geggeeffame. Yaada fooniitiin miti. Yaada namaatiin miti. Walga'iin walitti qabamee vootii godhuudhaan miti. Maaliin geggeeffame? Hafuuraan geggeeffame. Eessa dhaqee? Gara lafa onaa dhaqee. Seexanaan qoramuuf. Luqaas boqonnaa 4:14 immoo guyyaa 40 halkan 40 soomaaf kadhata booddee hafuuraan geggeeffameetu Galiilaatti deebi'ee jira. Eessa dhaquunaa wayyaa amma jiree deemetu hin taane hafuurri qulqulluun laga Yordaanosii baasee gara lafa onaatti geessee achitti halkan 40 guyyaa 40 Waaqayyoon dura ture. Seexanaan qorame qoramsa sana erga darbee booddee hafuuraan geggeeffamee Galiilaa dhaqe. Galiilaatti dhaqe tajaajila isaa jalqabe. Luqaas boqonnaa 10:21 irratti yoo ilaaltanii humna hafuura qulqulluutiin bartoota isaa lamaan godhee erge. Dhaqanii hojicha irratti milkaa'anii as deebi'an. Dhufaniitu gooftaa nuufis seexanni nuuf abboomame jedhan nuu ba'e seexanni jedhan. Maal kanaaf maaliif gammadduree an seexanni akka bakakkaatti yeroo inni waaqarraa gad darbatame koo taa'een ilaalan tureeni. Seexanni ba'uun waan dinqii miti. Kanaaf guddaan gammadinaa wanti dinqiin yeroo hundumaa isin raajeffachiisuun irra jiru maqaan keessan masgaba jireenyaa irratti caafamee jiraachuu isaati. Kun isin dinquutu irra fayyuun keenya nama dinqu.
jennaanitu isaan raachi galagale maaliif akka hin dhoksee gammadina naan galwan hafuura qulqulluutti gammadeedha yeroo gammadu hafuuraan gammada malee calluma jedhee fooniin gammada miti gammachuun hafuuraa jira gammachuun foonii jira hafuuraan gammadee maal jedhee gammadee yaa abbaa jedhe isa kanaa warra ogeessota jalaa dhoksitee warra waldhaalotatti mul'isuu keef sin galateeffadha jedhee warri ogeessota jedhamanii hin beekani kanaan seexana akkatti baasan hin beekan isaan nu seexana akkatti baasan beekna haleluuyaa beekumsa guddaa miti kun sinii galee seexana akkatti baasan hin beekan isaan manni barumsaa seexana akkatti baasan nama barsiisu hin jiru koleejjii sanii fuulduratti dhaabuuf jennu yoo ta'e malee haleluuyaa koleejjii keenya keessa jiru namoota hafuura qulqulluun guunneetu akkamittiin akkattiin hafuura qulqulluu nama guutan barsiifneetu gadhiifna malee sagalee maduwwaatti guunneen baafnu haleluuyaa galanni isaa kan Waaqayyoo haa ta'u humna hin argattu jedhe Efesoon boqonnaa 1:19 akkeedha humna Mina sembere urka kabati afurri sirratti gadi bu'aa jedhani ati immoo humna argachaadhaani amen amen humna argadhaan humna argattu sin humna argannanu waldaan humna wangeelaa humna argatti maqaan silaa humna jira maqaa geeddara Waaqayyo maqaan taane an keenya maqaa matolche gaafa nochi abbaan ani baay'een of jajuu beeka Waaqayyoodha silaa waan biraa waan itti of jajuun qabu maqaan isaa haa galateeffamu bagana dhowwate Yesuus Kiristoos kootir kadheen boonaan haleluuyaa Efesoon boqonnaa 1:19 akkeedha kunis nuyi warra amananiif humni isaa safara malee guddaa akka ta'e aangoonsaa inni jabaanis nu gidduutti akka hojjetu akka beennuuf ture jedha galarraa isaatii maal jedha ammas jedha 15 kaase ani gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an jaallachuu keessan dhagayeera odooni dhaga'uu barbaadu silaa kan Phaawulos waan akkasiiti maal dhagayeere Kristos Yesuusitti amanuu keessan dhagayeera warra Waaqayyoof qulqullaa'an jaallachuu keessan dhagayeera abeet tamaduu dhiqqeedha kun ergan kana dhaga'ee moo waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuu kadhata koo keessatti si yaadachuu hin dhiifne Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu Waaqayyoon beekuus isinitti mul'isu akka isiniif kennuuf nan kadhadha waa'ee maaliinuu kadhattu Phaawulos jennaan warra Efesoonii Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis abbaan ulfinaan guutuu hafuura ogeessota isin godhu hafuura ogeessa nama godhutu jira maaltu jira jettanii hafuura ogeessa nama godhutu jira hafuura ogeessa nama godhu akkasin argattaniifanii Waaqayyoon isinii kadhachaa jira kaaduu jedhu Waaqayyoon beekuusi isa isinitti mul'isu hafuura tokkotu jira hafuurri sun maal godhe Waaqayyoon beekuu biraan isin ga'a Waaqayyoon beekuu isinitti mul'isa kana jedheetu waamichi isaa abdii attamii akka inni of keessaa qabu waamichi isinitti waamtan kuni abdii of keessaa qaba abdii keessa jira abdii akkamii kan of keessaa qabu akka isin bartaniif ulfinni warra Waaqayyoof qulqullaan itti darbanii fudhachuudhaaf jiran immoo maaltu jira warri Waaqayyoof qulqullaa'anii ulfina tokkotu isaan eegaa jira ulfina san itti darbanii fudhachuudhaaf jedhu ulfina isaan itti darbanii fudhachuuf jiran kun maal akka ta'e isinii akkasin beektaniifanii isinii kadhataa jira kaaduwaa miti ulfina sana keessa immoo badhaadhummaatu jira badhaadhummaan achi keessa jiru immoo maal akka ta'e akkasin beektaniif jedhu waamichi kun abdii of keessaa qaba
waamicha waameerattanii manneessinaa abdii maalii keessa jiradhaa baraa'e akkasiin kana bartaniifan isinii kadhataa ulfina isin fudhachuuf jirtanitu immoo jiraa'e isa immoo itti dabartanii akkasiin fudhattaniifan isinii kadhachaa ulfina sana keessa immoo paakeejii biraa jiraa'e maalinnaan badhaadhummaatu isa keessa badhaadhummaa sana bantanii akkasiin nyaattan hin barbaadaa. Hallelujah. Isa kanaaf ija banamee barbaada waan ta'eef iji qalbii keessanii akka inni isinii banamuufan Waaqayyoon kadhachaa jira. Erga kana jedhee booddeetu kunis nuyi warra amananiif jedhe waldaa abaluutiif hin jenne gama sanaaf hin jenne gama kanaaf hin jenne eeyyuu jedhee nu warra amananiif jedhe. Yaa warra fasoo namantu yoo taatan isiniif jedhe. Yaa warra wangeelaa namantu yoo taatan isiniif jedhe. Nu warra amananii fi humni isaa safara malee guddaa akka inni ta'e akkasin beektaniifiidhaan hammam gaa humni Waaqayyoo jettanii safara hin qabu. Hallelujah. Meeshaan waraanaa bara kana jiru humni isaa safaramaadha. Humni xiyyaaraa safaramaadha. Humni konkolaataa safaramaadha. Humni addunyaan ittiin sochootu walumaa galatti safaramaadha. Humni inni waldaa kiristiyaanaa waldaa Yesuus Kiristoos keessatti hojjetu humni Hafuura Qulqulluu sun garuu safara hin qabu. Sagaleen Waaqayyoo humna safara hin qabne sana akka argattu barbaada Waaqayyo. Hammam gaayoo jettee safara hin qabu Waaqayyo. Hallelujah. Humnichi na argateera fakkaatana. Safara hin qabu. Safara hin qabu. Leencoo bira ga'uuf jedhetu dop jennaan irra dhufe. Namichumti sila fiigumoo maalan godha jedhutu dhaabatee leencaa wallaansoo qabuutti ka'e. Humni isaa safara hin qabu. Hallelujah. Harka isaa diriirse Museen galaanuma irratti. Harkuma isaa harka kee diriirseedha Waaqayyo. Harkuma koo kana mo'annaan takkaa hojiin ittiin hojjetamee hin beeku harka sanaan immoo galaana irrattitu diriirse. Humni Waaqayyoo inni safara hin qabne qilleensa tokkotu erge. Qilleensi dhufeetu goonaan galaanaan gargariire. Kun nama waa tarsaase galaan. Galaanni tarsaa Waaqayyoof humni Waaqayyoo yoo dhufe galaanatu hin dhaabe malee hin gossine ilaala. Akkuma tulluuttitu asiin akkuma gaaraa tollaabate asiin hin dhaabate karaa gogaa baase gidduutti. Humni Waaqayyoo safara hin qabu. Harki isaa waa hojjetee hin beeku. Diriirsi jedhe Waaqayyooti harka kana mo'annaan jedhe Waaqayyo. Harka keetiin Waaqayyo waa hojjechuu jalqaba. Hallelujah. Harka keetiin Waaqayyo waa hojjechuu jalqaba. Harka Musee suma kaleessaatiin harka Musee kaleessa nama ajjeeseen hin qulleesse amma Waaqayyo humna Waaqayyootu dhufe seenaa gadhee qabarki Musee seenaa sanarraa kaase seenaa haaraa maqaa haaraatti baase harka kee diriirse jedhe Waaqayyo harka isaa diriirse godhee galaana gargaaru jiran Israa'eloon lafatu argame karaatu ba'e keessa innaan lafi gogaa galaana siin itti buunaan dhaabata. Akka bishaanii mitu. Hallelujah. Humna Waaqayyoo firoota ko Hafuura Qulqulluudhaan yeroo guutamtaniin humna argattu jedhe sagaleen Waaqayyoo. Guutamuun miiruma miti. Guutamuun akka nu jennee utaaluma miti. Guutamuun lafa dha'anii lafa ka'u miti. Guutamuun humna argattu jedhe. Hallelujah. Humnatu si keessa galeetu waa hojjetaadhe malee lafaan si yaafaan jedhu. Galanni isaa kan Waaqayyoo haa ta'u. Humna safara hin qabne tu warra amanan gidduu iraadhe Phaawulos warra Efesoon jedhe nu warra amananiif jedhe eewfaif jennaan nu warra amananiif jedhe nu warra in amananu jedhe humni Waaqayyoo inni safara hin qabne nu gidduu takka hojjetuu fi nu in amanna jedhe nu warra amananiif immoo jedhe humni isaa safara hin qabu jedhe. Hammam gaa humni isaa safara hin qabu. Maal fa'aa hojjeta humni isaa safara hin qabu. Maal danda'a humni isaa safara hin qabu. Hammam nu wajjin deema humni isaa safara hin qabu. Hallelujah. Safara hin qabu firoota ko humna safara hin qabneen hojjechuudhaaf dhumne nuyi.
Abaluu dhufee safaruu hin danda'u. Abaluu dhuftee safaruu hin dandeessu. Oromoon dhufee safaruu hin danda'u. Faranjiin dhufee safaruu hin danda'u. Obaamaan dhufee safaruu hin danda'u. Ogeessa akkamii dhufee safaruu hin danda'u. Safara namaati ala. Safara namaati ala. Safara namaati ala. Safara namaati ala. Maayiliidhaan safaramu, kiiloomeetiraan safaramu, meetiraan safaramu, safara namaati ala. Humni Waaqayyoon isin hojjetu safara namaati ala. Humni Waaqayyoon inaan hojjetu safara namaati ala. Humni Waaqayyoon waldaa humna wangeelaatiin hojjetu safara namaati ala. Nuyi akka namaatti mul'ati keenya kana jenne malee hin safaramu humni Waaqayyoo. Safaramu humni Waaqayyoo. Safaramu humni Waaqayyoo. Nu warra manan gidduutti jedhe Phaawulos. Efesoon boqonnaa 3:7 akka kennaa ayyaana Waaqayyootti ani wangeela kanaaf hojjetaa ta'eera. Kun gochaa humna isaatiiti jedhe. Phaawulos akkamittiinitu wangeela kanaaf hojjetaa taate jedhanii gaafatan. Isati Gamaali'eel jalatti baratte sanatu, Profeesarii beekamaa jalatti barachuu kee sanatu, qaroominatti qabda sanatu, kana si godhee jennaan hiikoo jedhe. Inni baradhe sun jedhe waldaa kiristaanaatiif diina na godhe jedhe. Akkamitti akka waldaa kiristaanaa ari'adhu na barsiisan jedhe. Barsiisa haaraa tokkotu jedhe karaa Damaasqoo irratuun deemaa jiru jedhe narratti lafa dha'e jedhe. Maqaan isaa humna Waaqayyoo jedhama jedhe. Yeroo achi keessaa ol ka'u jedhe humni an argadhe sun jedhe hojjetaa wangeelaa godhee lafa na kaa'ee jedhe. Haaleluyyaa. Shaarrabasiindo hojjetaa wangeelaa godhee lafa na kaa'ee jedhe. Isa bartoonni gooftaadha waggaa 3 walakkaa irraa baranisu ammuma kana natti guute anaani jedhe. Maattamitti jennaan humna isaatuun safarramu jedhe. Isa barbaade miila isaa jala kaa'ee waggaa 3 barsiisaa jedhe. Isa barbaade dhuma fuudhee itti guutaa jedhe. Haaleluyyaa. Humna isaa safaran qabu jedhe. Humni isaa kun jedhe maal si godhe jennaan hojjetaa wangeelaa na godhe jedhe. Wangeela kana takkaa hojjedhee hin beeku jedhe. Waan an hojjedhee hin beeknetu humni kun gaafa natti galu na hojjechiise. Waan an dubbadhee hin beeknetu na dubbachiise. Waan an argee hin beeknetu na agarsiise. Waan an godhee hin beeknetu na goosise. Karaa irra deemee hin beeknetu na deemsise. Haaleluyyaa. Waan godhe humni sun natti galeetu jedhe. Waan godhe akka kaleessaa ta'uu hin dadhabee. Akka kaleessaan dubbachuu dadhabee. Biqilaa galgala waan an jedhe dur waan an godhan ture amma waan sanan gochuu dadhabee. Maaltu ta'e jechuudha karata kana keessatti waarratti lafa dha'e jechuudha biqilaa irratti. Haaleluyyaa. Isin eegalee biqilaan maal godhaa ture yoo jettanii si'a tokko biddeen Waaqayyo foon nyaachuu nama dhowwa. Foon nyaachuutu godheedha miti. Ameen jedhaaka. Isiniif agalu. An foon na nyaadhaa ni tokko immoo foon hin nyaadhuedha. Maanneen naani isa irratti humna wayii lafa dha'e. Isa waan argate malee wantichatu gadheessa miti. Isa waan addaatu argate. Isa waan addaatu argate. Humni Waaqayyoo sin argatu warra. Humni kun jedhe hojjetaa wangeelaa na godhe jedhe. Namoonni baay'een har'a booddee waan haaraa dubbachuu jalqabdu. Waan kanaan dura dubbattanii hin beekne. Waan haaraa yaaduu jalqabdu. Waan kanaan dura yaaddanii hin beekne. Waan haaraa arguu jalqabdu. Waan kanaan dura argitanii hin beekne. Harka keessanii waan haaraatu ta'uu jalqaba. Yeroo isin dubbattanii hin ta'an seene isin hin ta'eem jettu. Haaleluyyaa. Hin ta'eem jettu. Galanni isaa kan Waaqayyoo haa ta'u.